Oromoon Arsii baay'ina uummataa fi bal'ina qubsuma lafaatiin Oromoota biroo kan caalu yoo ta'u sikkoo fi mandoo jedhamee bakka lamatti qoodama. Oromoon Arsii Oromoo biraatiin adda ta'uu baatullee sirna fuudhaa fi heeruma sirna weedduu ilaalii faaruu hamoommataa geega'uu dhawata aayikkoo fi kanneen kana fakkaataniin addummaa ni qabu jechuun ni danda'ama. Jecha Arsii arsooma arsichaa fi arsummaa jedhu hundi jecha nama dhaloota gosa Arsii qabu kan ibsu yoo ta'u arsoomni maqaa hiddaa fi dhiiga tokkummaa fi yaboo waadaa Arsiin ganama walitti kennate dhaamsa akaakilee fi abaabilee ilmaa sikkoo mandooti. Arsoomni nama ilma Arsii ta'e mara biratti maqaa kabajaa jaalalaa fi obbolummaati. Arsiin ilmaan lama dhale isaanis sikkoo fi mandoo jedhamani. Sikkoo ilmaa 5 argate mandoo ammoo ilmaan 7 argate. Kanaaf 5 sikkoo fi 7 mandoo jedhamanii waamamani. 5 sikkoo bullaalla wacaale jaawwii waajjii fi ilaaniidha. 7 mandoo raayyaa kajawaa hawattuu wanamaa utaa waayyuu fi biltuu arroojjii jedhamu. Baalee yookaan diidaa yoo jennu maqaa lafaati malee uummanni gamaa gamana laga waabee jiru hunduu Arsii jedhamee beekama. Iddoon yookaan weertuun Arsichi sikkoo mandoo irra caalaan qubate jiraataa jiru laga waabee gamaa fi gamana godina Arsii lamaanii fi Baalee lamaanii akkanuma kibba bahaa Shawaa keessa ta'uun ni beekama. Daangaa lafa qubsuma Arsii kibbaan Siltee, Maraqoo, Alaabaa fi Sidaamaa, Gujii, Boorana, Utaa, Anniyyaa fi Karrayyuu, Tuulamaa fi Ogaadinii wal daangeessa. Arsii keessa gosti yoo abaarte nama balleessituu fi yoo eebbifte nama badhaastu ni jirti. Isaanis gosa Awaashanan jedhamanii waamamani. Gosti kunniin Amiinyaa, Awlijaana, Abroonyee, Ataboo fi Adamoonyeedha. Ilmaan sikkoo 5 keessa tokko kan ta'e Bullaalla jaarraa 11ffaa keessa laga waabee cehanii biyya diidaa jedhamtu godina Arsii amma keessa qubate. Bullaalla jedhee moggaase jedhama. Obboleeyyan Bullaallaa kana booda waabee cehanii biyya Bullaallaa dhufna hangafummaan Bullaallaa cimsuudhaan qabiyyee isaa osoo harkatti hin qabin akkuma dhufaatii isaaniitiin darbanii bakka duwwaa irra qubatanii moggaafachuu jalqaban. Maqaan aanotaa fi gandoota Baalee fi Arsii maqaa balbalaa fi ibidda sikkoo fi mandoo irraa kan burqanidha. Sikkoo fi mandoo ta'ee gosa Oromoota bakka adda addaa jiran maqaa fi wal fakkaatu akka qaban maqaa gosa Oromoo ilaalchise taa'umsa lafaa fi qubsuma gosa walitti hin aanne tokko maqaa gosa tokkoon akka bakka biroo jiran qubachuun Oromoo biratti kanaan beekama. Kunillee Oromoo yeroo lafa barbaadu deemu ilma hangafaa lafa abbaa isaa irratti hafee ilmi quxusuu dabaree lafa qullaa barbaadee qubata. Hangafaa fi quxusuun illee bakka qubatanii jiranitti lamaanuu maqaa gosa duraasan waamamaniin waamamu. Kanaaf maqaan gosa Oromoo bakka tokko qofa hin jiru. Arsii, Harargee, Baalee, Shawaa, Walloo, Wallagga, Iluu, Abbaaboor, Jimmaa, Gujii, Boorana keessatti argamuu danda'a. Egaa dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa warroonni mana keenyaaf aaraa taatan maxxansi biraa akka isin dhaqqabuuf fooloo godhaatii darbaa waan irraa baratan yaada keessan koomentii jala nuuf kaayaa.